Egaa hordoftoota kiyyaa Jummaa Mubaarak isiniin jaa hundi keessanuu baga guyyaa jaalatamaa guyyaa kabajamaa guyyaa Jummaatiin isin ga'e mara keessanuu bakkuma jirtanitti akkamitti dabarsitan mee isiniin jaa anillee agaa takka akkamitti akka dabarsee wajjin kan laallu ta'a. As biratti immoo kun akkuma argaa jirtan kana foon kuni dhugaa dubbachuuf namni foon akka alaa bituu ceemee jira na barreessaa wallaahi. Udah gisee kaawwan waan akkas akkasiisan dhaga'ee foon akkasii foon harree minaa jedhan wallaahi keessi kenna jibbaadhaa yoo bitu garuu isa kana maabiraata illee jechuudha. Maabiraata illee namoonni beekan yaada maabiraata illeedha kan wanni karre'iini gisee qalanachumatti bitachuu dandeettanii kun amma luka tokko agartanii akkuma argaa jirtan kana luka tokkoo fi xiqqoo dirramu maal jaallafee kana akkas qaba kiiloo meeqa isin fakkaatame. Maashaallah tabarakallah baay'ee takka bareeda dho'aadha ganama kana akka qalame jechuudha. Egaa akkasiin jaarrati kiyyaa salaamtallee hin daganne assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu hordoftoota kiyya jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaata jireenyi akkam isin jaanna bira bareeda alhamdulillah. Kunoo shunkurtii firee sadii qofa qopheeffadhe timaatimas zinjibila qullubbii adii maaliif foon inni dhiqoo waan taateefu shunkurtii dhiqoo mataa naannoo jechuu barbaade wajjumaan cirra jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana maktabaa kanarratti cirra maktabaa kana hedduu akka jaaladhaani maktabaa laastikii hin jaaladhaan tasuma irratti fayyadamee hin beeku. Inni kun bareedaadha guddaa xiqqaa qaba gatiin isaallee bareedaadha namni barbaadanii 250 qofa maktabaan kun guddaa isaa hedduu galeessi 200 ka 150 illee jira qarshiin isaa hedduu rakkisa garuu namatti tola jechuudha. Maktabaa xiqqoo sanatti illee hin fayyadamu kana ta'ee bakka giddu galeessaa fi guddaa ta'e kun amma gara guddaatti siqa garuu giddu galeessa hedduu natti tola isarratti fayyadamu namoonni gisee viidiyoon hojjedhu isarratti fayyadamu qirisiin jedhuu jiraate ani waan jaaladhuuf isinii galee isin jaarratiyya. Egaa shunkurtii fi jira har'a guyyaa Jummaatiin immoo hordoftoota kaleessa viidiyoo gadhiisee fi har'a raafuu hin qabu jedheetuma giddiin waraabe biizii ka ta'e illee jechuudha. Amma garuu beekaatuma yeroo takka takka lash jechuun barbaada hojii kanarratti of dararuuf hin barbaadu. Kanaafu isinillee bakkuma jirtanitti haga tokko hujii jenneetu manii xaarraa haa ta'uti yeroo fi kennuun barbaachisaadha jedheetii yaada nin beeka durallee garuu osoma beekonni godhan tokko ni jira mire. Egaa har'aan tana viidiyoo isin waraabuu fi kun akkuma argaa jirtan kana shunkurtii kanallee harka kiyyaan ciruu barbaadeeti maashiniin sima jira garuu harka kiyyaan muruu barbaadeeti yeroo tokko tokko akkas namatti tola yeroo tokko tokko immoo itti daakkatu dandeettan maashinatti illee jechuudha. Amma harkumaan firee sadii qofa waan ta'eef garuu shunkurtiin baay'ee guddaadha yoo ciru baay'ee tokko ta'ee jechuudha. Ittoo waliin wajjannee Jummaa haala bareedaan wajjin dabarsinaa yoo natti tole haga dhumaa isinii waraabaa mana keessatti illee jechuudha. Natti tole immoo ittoo kana irratti dhiisa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa asitti distii duwwaa irra kaayee ture amma zayitiitti qicee zayitiin kun dhiqoosii oo'ee shunkurtiitti galcha jechuudha. Hordoftoota kiyyaa haala kanaan hin hojjedha. Waaw amma oo'ee jira waan ta'eef yoo garmalee shunkurtii itti ganna dhunu jalaa gubaa garuu ejira asitti kaameraan irratti balaqqeesse mudhatu shunkurtii kana qaa jira amma kumarbitan shunkurtii hidda sadii bichaa muree hedduu baay'ate haa ta'uti kunoo haala kanaan itti galcheetiin jira. Warroonni viidiyoo akkan hojjedhu feetan ittiin bohaartan waan ta'eef keessatti warri biyya namaa jirtan laayikii gochuu hin dagatina. Warri isinitti hin tolle rakkoo miti warri isinitti tole garuu laayikii godhaa isiniif hin waraaba yeroo takka bohaartii garaagaraa oolmaa mana keessaa qullubbii adii itti godhe shunkurtiin bilchaateen boori qullubbii adii itti galchee jira. Kanaafuu akkan isin waraabuuf dadhabbii qaba viidiyoo gisee akkanatti waraaban wallahi dadhabbii qaba wajachuun illee addatti viidiyoo waraabuulleen addatti jechuudha. Viidiyoo kanatti akka hin dhaabda akka hin bantata akka hin dhaabda hedduu nama dadhabsiisa. Inni birallee edit illeen sa'aatii namarraa fudhata. Kanaafuu laayikii godhaa isiniin jaa kunoo shunkurtiin keenya gabilchaateen booda qullubbii itti goone turre qullubbii illee gabilchaateen booda amma barbaree itti godha. Fal'aanaan dhiqoo keessa ture barbaree kana haala kanaan haganaa goota akka ittiin guddisuun jaalatan waan ta'eef manatti jechuudha maatiini. Kanaafuu jiddu galeessa itti godhan ofii osoo itti godhee sirriitti itti godhee uummata akka rakkoon qabu itti guddisus dhiqqeessus shooniin namoonni jedhu hin jiru garuu mana keessatti hin jaallattu ijoolleen feetu. Kanaafuu dhiqqee jiddu galeessatti itti godha. Waxii diimaa gisee hojjedhu yeroo baay'ee barbaree ittiin baay'isuu yoo argitan jedheetiin yaada giseen viidiyoo hojjedhu. Kanallee kun akkuma argaa jirtan kana jiddu galeessa jechuudha. Baay'eellee adii miti garuu sirriitti illee ittiin goone haxumaa keenya kana bishaan irraa xabitti godhee itti qadaada haginni bilchaatutti jechuudha. Amma immoo jidduu maal hojjedha suugoon kun akkana suuta bilchaatutti bishaan xabxabirra godha foon ciraa jechuudha. Hordoftoota kiyyaa haginni bilchaatu garuu yoo akkana viidiyoo gadhiisan takka maanii miti ni beektan jedhee yaada.
suugoon sirriitti eega bilchaateen booda amma ana gammaa timaatimatti hin galchine ammaan tana timaatimatti galche yeroo baay'ee timaatimni baay'een keessanii diimaa irratti ni fayyadamtanis hin fayyadamtanis an garuu waxii diimaa waxii kamuu yoo hojjedhe timaatima osoo ittiin galchin waxii natti fakkaatu jechuudha hatta lukkullee hojjedhe yoo baay'ee ta'e malee yoo kan yeroo baay'een taane ta'e itti galcha natti hin tolu timaatima malee dhugaa dubbachuuf hunduu akkuma fedhii fi dalagataa mire akkasii jechuudha asitti immoo qulleetii keenya ijaan laallataa harkaan waliin dhaafuun kan asitti cirra jechuudha amma illee hanga dhumaatti na waliin tura namoonni gaafii garaagaraa qabdan gaafii na gaafatan nama hedduutu gaafii adda wayii na gaafate obboleettiin dhiyeeta akka yeroo baay'ee afaan amaariffaa hin beektaa naasoftaa garuu akkana silaalan oromiffaa waan beektu fakkaatu amaariffa malee meegaaf tokko viidiyoo nu hojjedhu afaan amaariffaatiin jettee gizee hedduu naa barreessite jechuudha sila jechuun kunillee gaafii ta'eeti mi amma wallahi laasiif innaa akkasii alhamdulillah afaan kamuu osoo beeke hedduu natti tola afaan kamuu amma fakkeenyaaf mee isinumaa gaafadhu isin afaan ingiliffaa osoo beektanii haasoftanii isinitti tolamoo isinitti hin tolu natti hima maashaallah jedhamu asitti maashaallah foon hedduu bareeda wallahi annaa maaliif jedhe afaan kamuu osoo beeke natti tola afaan amaariffaa sirriitti haasa'ee beekan afaan amaariffaa xiqqeen irraatti baqa sa'aatiin guddadhe waan ta'eef jechuudha kanaafuu maal jettan isin viidiyoo hojjedhu gaaf tokko afaan amaariffaatiin hordoftoota kiyya maal jettan namni kun yeroo 3 moo 4 na gaafattee jirtu obboleettiin teetuun gaafuma tokko mee afaan amaariffaatiin viidiyoo nu hojjedhu viidiyoo nyaata ta'ee kamanaa ta'ee kamaalillee yaa ta'u viidiyoo afaan amaariffaatiin ataasoftu dhaga'uu barbaadan jette jechuudha hedduu na ajaa'ibee gaafii natti ta'e hadda siniin ga'e jechuudha amma asitti jalqabuuf ta'ee qooyime jedheetumaani maal jettan gizeetti aan afaan amaariffaatiin hojjedhu haadha geettu dubbachuun hin danda'ani akkasiin jaa koomentii keessanii hin dhageeffadha ni dubbisa barreessa yaada keessan akkasuma kun akkuma argaa jirtan kana foon kana ciruutti tiree kun amma haala kanaan cirree lafee foon addaan baasan dhiqqaatullee jechuudha jummaa fakkeessinaa shaashambaa jennee dabarsinaa jechuudha garuu hojiin ganama yoo hin jalqabin nama jalaa hin saabatu nama mudda jechuudha sa'aatii jummallee gizee sa'aatiin jummaa namatti raffadee manatti salaatamutu jira an ofii kiyyaa isiniin jedhe sa'aatiin nama jalaa sa'aatii yoo masan fiddi guyyaa jummaa keessattu osoo aduujiin geessin sa'aatiin deema gaafsan sama salaata jechuudha egaa akkana asitti kunoo lafee itti godhee ture irraa dhiqee isinitti agarsiisne waan isin ajaa'ibu lafee kana itti godhee akkuma xiqqoo tureen ifaan badee saniin booda viidiyoo eeguma bilchaate itti isinii hidhe jechuudha duubarraa egaa akka hubattan abdiin qaba hordoftoota kiyyaa haga isin sammuu waraabe yoo lafee kana itti galchee waliin dha'ee foon kaan dhiqee xiqqoo turu maaliif lafeen xiqqoo bilchaatuu qabaa dursa itti naqaan lafee haala kanaan waliin gahee xiqqoo eeginni lafeen bilchaateen booda foon kaan duubaan itti naqa eegas osoo akkasiin godhin bakka lafee kana itti naqirraa kaasee haga foon itti galchuu fi mi'eessituu garaagaraa itti godhu ifaan irratti badee jennaan viidiyoo hin waraabne isin jira kanaafuu gizee bilchaate irraa isinitti agarsiisuudha deema kunoo asitti bilchaatee jira hordoftoota waaw maashaallah dinnichallee itti godheen ture maaliif dham akka qabaatuuf barbaade ijoolleen akka nyaattuuf jechuudha maashaallah tabarakallah amma fakkeenyaaf amma bishaan qabaa miti gara dhumaa yoo qabbanaa'ee istoofiin kun dafee takkaan jala gadi dhaamu bishaan kan ni maxxaxa jechuudha haga tokko gizee qorretti dhumarrallee isinitti agarsiisa egaa viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaate jechuun ni danda'ama hordoftoota kiyya kanatti aansee maal akka isin hojjedhu maal barbaadamee maal isin hojjedhu nyaata keessaa koomentii keessanii ilaalee isin hojjedha yoo barbaadan barreessuu dandeettanii waan jireenya hin barreessin akka jennaan waan uumama keessatti salphaa jechuudha waan isin ilaaluu barbaadan egaa akkan isin jaa hordoftoota kiyyaa kunoo erga qorreen booda mootu kunoo asitti ruuziillee bilchaatee cinatti waaw maashaallah ruuzii adimatti bilcheesse asitti immoo kunoo eeginni qorreen booda isinitti agarsiisa jechuudha hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kana fakkaataa yoo isinitti tolee laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa viidiyoo biraatiin immoo inshaallah yeroo dhiyootti walitti deebina amma isinirraa hin badu namoonni waan akkana ilaaluu jaalattan viidiyoo kiyya laayikii gochuu hin dagatinaa hundi keessanuu jechuudha nama isinitti hin tolle immoo rakkoo hin qabu mirga keessanii dhiisuuni osoo laayikii gootanii garuu anillee dafee viidiyoo hojjedha jechuudha hordoftoota kiyyaa akka duraa sanitti akka laalamu gara dhumaa kunoo tasgabbaa'ee qorree lash jedhee kana fakkaata qorre jennaan qorraa sanii miti garuu haga tokko bishaan illee maxxatee kun akkana ta'a jechuudha ittoon gizee ga'ee dhumarratti egaa viidiyoon kiyya xumuramee jira guyyaa gaarii keessa oola yookaan halkan gaarii baay'ee